Hello, jirtu hordoftoonni Kokeeftiyuu akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa qaqqabu jecha exit examii management, business management fi business administration bara kana kan marsaa jalqabaa kan ji'a xarri irratti qoraman barataa Muktaar Abdiirraa arganneerra. Muktaar Abdii gaafileen kunniin akka nuuf hojjetaman barbaannadhe. Share naa godhee ture kanaaf Muktaariidhaan galatuun jennaani gaafilee kanniin kan waliin hojjennu ta'a. Egaa ji'a dhufu ji'a tokko booda exit exam irratti akka teessan ni beekama waan ta'eef gaafilee kanniin fi gaafilee asiin dura hojjenne gara duubatti deebitanii lallaaluudhaan exit examiidhaaf akka of qopheessitan gamanumaan isin yaadachiisuun barbaada. Egaa gaafilee muraasa isaanii na ergee jira. Gaafilee muraasa kanniin kawaliin ilaallu ta'a. So gaafinni jalqaba maal jedha? A firm moves beyond the domestic market and enter into international market due to a firm moves beyond domestic market and enter into international market due to A. The saturation of domestic market potential. B. The presence of required resource in home country. C. The discouraging government policy on import-exports. D. The absence of foreign market potential. Ilaa gaafichi sirriitti ilaala international marketing jedha gaafichi. Kanaafi dhaabbanni tokko yookaan immoo indastiriin tokko yookaan firmiin tokko domestic market irraa gara international marketitti ce'umsa taasisuu danda'a. Sababni isaa inni guddaan maal ta'uu danda'a? Filannoon kenname keessaa saturation of domestic market potential jedha. Kuni baay'ee sirriidha. The presence of required resource in home country jedha. In adeemsisaa karaa tokko dhimma sirrii miti jechuu hin dandeenyu garuu reenjii amma isa kana wajjin gaafa laallu inni kun mooruuf sirriidha jechuudha. Inni itti aanu discouraging government policy jedha. Kuni gonkumaan ta'u. Absence of foreign market potential jedha. Kunis hin ta'u. Kanaaf amma firmiin tokko dhaabbanni tokko domestic market irraa darbee international market itti involve kan ta'u participate kan godhu deebiin isaa A fi B kanarraa filattu jechuudha. Mooroof amma caafiidhaan akka hin taane ilaallee jirra. Isaan sanneen adda baafnee jirra. Kanaaf amma lamaan kana keessaa magaalaa tokko domestic market irraa gara international market itti ce'umsa kan taasisu domestic marketing if it is saturated yoo ta'e. Domestic market yookaan magaalaan biyya keessaa wanta barbaadu sana niidii fi dimandii sana gahaa argatee saturate ta'e taananii carraan keenya domestic market irraa gara international market itti ce'umsa taasisuudha jechuudha. Maaliif profitii generate gochuu barbaanna waan qabnu sana gurguruu barbaanna waan ta'eef internationally product keenya baasuu danda'uu qabna waan ta'eef deebiin sirriin isaa A ta'a jechuudha. Deebiin sirriin isaa A ta'a jechuudha. Inni itti aanu the organization break out of its existing ways and moves toward a totally different system and structurally categorized in which type of change. Inni kun immoo gaafii leadership and change management jennu sana koorsii sanarra dhufe maal jedha organizationiin tokko wanna inni duraan irra ture jira. Sistema itti duraan hojjetu, sistema itti duraan beekamu sanarra jira. Isa sanarraa guutumaan guututti gara sistema haaraatti yoo geeddare. Sistema isaa gara sistema haaraatti guutumaan guututti yoo geeddare caasaan isaa structurein isaa yoo guutumaan guututti geeddarame adeemsa kana yookaan change kana jijjiirama kana maal jennaanidha. A. Evolutionary change. B. Revolutionary change. C. Planned change. D. Incremental change. Incremental change kan jennuuni isuma duraan qabu kanarraa hamma tokko jijjiiraa kan deemu yoo ta'e. It have like pyramids. Kanarraa gara kanatti jijjiirama fidaa kan deemu yoo ta'e incremental jenna. Kun garuu isuma duraan sistema duraan qabu sana guutumaan guututti jijjiireera waan ta'eef incremental jechuu hin dandeenyu jechuudha. Kuni X. Planned change kan jedhu kunis ta'uu hin danda'u. Maaliif dramatic change dha waan ta'eef planned change jechuu hin dandeenyu. Evolutionary kan jedhuun almost incremental change kan wajjin hariiroo qaba. Kanaaf inni kunis waan ta'u miti hin ta'u. Kanaaf inni kunis hin ta'u. So answer is almost B ta'a jechuudha. B'n revolutionary change dha. Revolutionary change is the change when an organization completely changes its old system by a different and a new system jechuudha.
So the answer is B ta'a jechuudha. Inni itti aanu a type of financial ratio that measures the ability to meet long-term obligation is inni kun gaafii financial management irraa fudhatamedha. Gaafii financial management or course financial management jedhu irraa fudhatame maal jedha? Type of financial ratio that measures firm's ability to meet its long-term obligation jedha. Deematoo financial management chapter 2 ilaaluuf yaala. Akkasumas chapter 3 time value of money kan jedhu sana keessas yoo ilaaltan termilee kanneen beektu. Liquidity ratio, profitability ratio, leverage ratio, asset management ratio. Dhaabbanni tokko long term obligation isaa liqii ta'uu danda'a, wantoota garaagaraa ta'uu danda'a. Dandeettii isaanii sanniin yeroo dheeraa keessatti deebisuu danda'u kan ibsu financial ratio kamidha. Liquidity ratio short term. Yes, it is the ratio that measures the firm's ability to meet its short term obligation in the liquidity ratio. Kanaaf liquidity ratio hin ta'u. Profitability ratio kun hin ta'u, humaayyuu hin ta'u. Gonkumaan ta'u. Leverage ratio kuni deebii sirriidha jechuudha. So caan baay'ee sirriidha jechuudha. So leverage ratio is the ratio that measures the firm's ability to meet its financial obligation and in the long run or in the long period of time for long-term obligation. So the answer is siidha. Kanaaf termilee kanneen sirriitti beekuun isinirraa eegama waan ta'eef deemtanii financial management chapter 2 chapter 3 raafilii ilaaluun baay'ee murteessaadha jechuudha. Maaliif jijjiiran immoo reeshoo kan biraa fiduu danda'u waan ta'eef jechuudha. Gaafin itti aanu which of the following is an element of fringe benefit that include social security, medical care, unemployment compensation, workmen compensation, provident fund, and what call gratuity. So inni kun immoo almost operational organizational behavior or HRM or human resource lamaanuu irratti ta'uu danda'a. Gaafiin akkanaa kun yeroo baay'ee kan ba'u. Egaa maal jedha? Which of the following is an element of fringe benefit that includes social security, medical care, unemployment compensation, workmen's compensation, provide fund, and gratuity jedha. An contractual benefit jedha. Baan immoo basic salary jedha. Caan voluntary fringe benefit jedha. Daan immoo statutory benefit jedha. Egaa fringe benefit kan jennuun kuni dhaabbanni tokko mindaa si kaffalu dabalataan wantoota si kaffalutu jira. Bu'aaleen dhaabbata sana keessatti waan hojjettuuf argattutu jira. Fakkeenyaaf compensationiin garaagaraa jira. Yeroo ayyaanaa si kaffaluun jira. Sanbattan lamaan kaffaluun jira. Gaafa dhukkubsattu coverageen jira. Medical care'n si kaffaluun sun jira. Kanaafi kaffaltiin kunniin fakkeenyaaf social security, medical care, unemployment compensation, workmen compensation kan jennuun kuni legal security barbaadu yookaan immoo seeraan barreeffamanii kanneen kaa'amuu qabanidha yookaan legalitii barbaadu. Kanaaf wantoonni legalitii barbaadan, benefitoonni legalitii barbaadan immoo bakka tokkotti maal jedhamu contractual benefit jedhee inni barataan kuni gaafa filatu amma kuni screenshotii godhe waan ta'eef amma barataan kun kana filateera jechuudha. Kuni sirrii miti. Contractual benefit hin ta'u. Basic salary gonkumaan hin ta'u. Voluntary fringe benefit hin jedhamu. Kunis voluntary benefit jalatti ramadamu isaan kunniin. Statutory benefit jedhama jechuudha inni kun. Yes, the answer is what? D ta'a jechuudha. The answer is D. Maaliif akkuma reefu jennee fringe benefitoonni kunniin social security, medical care, unemployment compensation, workmen compensation kanneen jedhaman legally barreeffamanii formally kanneen mallattaanii kaa'amuu qabanidha. Yes, kanaaf dhaabbanni tokko gaafa si qacaru isaan kanneen benefit qabda yoo jedhee legally barreeffatee si mallatteessisuu qaba. Maaliif kan si dhoowwu yoo ta'e yookaan fringe benefitoota amma dubbanne kana kan si didu yoo ta'e atis mirga ittiin falmachuu akka argattuuf jechuudha. Inni kun immoo statutory or statutory benefit jedhama jechuudha. Kanaaf daan sirriidha jechuudha. Gaafin itti aanu licensing jedha. Franchising, strategic alliance, and the turnkey project are the best example of participate in international business through intermediary
contract based method of entering international marketing, non-contract based method of entering international marketing, method of entering international export method of international marketing. Kunin method of entering the international marketing jedha. Dhaabbanni tokko yookaan immoo namni tokko international marketing keessa involve gaafa ta'u tekniikoota hedduutu jira, meetodii hedduutu jira. Fakkeenyaaf licensing, franchising, strategic alliance and turnkey project kanneen jedhaman kunniin they are a contract agreement or contract based method of entering international marketing jalatti warroota ramadamanidha. Kanaaf gaafichi yoo akkas jedha waan ta'eef licensing, franchising, strategic alliance and turnkey project are best example of contract based method of entering international marketing kan jedhu kun sirriitti nu adeemsisuu danda'a jechuudha. Gaafin itti aanu which of the following is wrong about project and the process? Which of the following is wrong about project and the process? A. High uncertainty in project, whereas in case of process, greater certainty of the result are there. Banimo, people are homogeneous in project, whereas process are heterogeneous. Sanimo, time in project is limited, whereas a process is ongoing. Danimo, projects will be outside of line organization, whereas process will be the part of an organization. Sirriitti ilaala. Kan sobatee kamidha waa'ee projectii fi processii ilaalchisee kan sobatee kamidha. Inni kun immoo project managementidha. Project management ilaaluu qabdu. Janneerraa viidiyoo isaa immoo gara duubatti deebitanii ilaaluu dandeessu. Kokeeftiyuub viidiyoo baay'ee isaa korsiilee akkaataa kaarikulamiitiin hojjeteera waan ta'eef achitti ilaaluu dandeessu. Kanaaf waa'ee projectii fi processii ilaalchisee soba kan ta'e kamidha. And high uncertainty in project jedha. In case of process, greater certainty are there jedha. Kuni sirriidha. Sobaa miti. People are homogeneous in project, whereas process are heterogeneous jedha. Kana bira darbine. Time in project are limited, whereas in process are kuni definitely dhugaadha. Project will be outside of the line organization, whereas process will be the part of the organization jedha. Eeyyan kunis ni adeemsisa. Majari kun dhugaa yoo ta'e inni kun sobaa jechuudha. Inni kun sobaa. Yes, because people are homogeneous in project. Yeah. Look, more of project goes to the heterogeneous, and the process are homogeneous. Amma faalla injijjiire jechuudha. Project are more of heterogeneous, process are more of homogeneous. Kanaaf people are homogeneous in project kan jedhu sirrii miti. People are heterogeneous in project kan jedhu sirrii ta'aa deema waan ta'eef so the answer is biin kuni sobaa jechuudha. Baan kun sobaa jechuudha. Kanaaf kan soba ta'e kamii yookaan wrong kan ta'e kamii jedha waan ta'eef gaafichi bifa kana understand gochuu qabdu jechuudha isin. Gaafin itti aanu the numeric value representing a chance, likelihood or possibility that a particular event will occur is or and A. Probability, B. Event, C. Sample, D. Experiment. Now this question is directly arise from kuni statistics jechuudha. Statistics irraa waan beektanidha. Kanaaf viidiyoo akkana kanas hojjanneerra gara duubatti deebitanii ilaaluu dandeessu. So gaafichi keessan the definition nu gaafate a numeric value representing a chance, likelihood or possibility that occur that a particular event will occur is called kuni definitely namichi yookaan barataan sunis argateera maalifi probability is the numeric value of occurrence jenneerra waan ta'eef the value representing chance, likelihood, possibility definitely probability ta'a jechuudha kun sirrii. Gaafin itti aanu the operation process in bottled water manufacturing company is classified under bottled water bishaan haayilaandii dhaabbata oomishu yookaan indastiriiwwan yookaan faabrikaawwan oomishan sanniin ilaallateeti gaafin nu gaafatamni the operation process in bottled water manufacturing company can be classified under A. Intermittent and make to order, intermittent flow and make to stock, line flow and make to order, line flow and make to stock. So gabaabumatti sirriitti ilaala the operation process
in bottled water manufacturing company jedha waan ta'eef. So egaa operation processing isaa line fluid akkuma beektanii for the bottled water manufacturing company processing inni adeemsi inni itti oomishu line process or line flow process jedhama. Line flow amma gaafichi jara kana aafi baan hin taane gonkumaa aafi baan hin taane so caafi daarraa deebiin keenya line flow order line flow filannaa jechuudha. So kanaafi amma lamaan kana keessaa make to order and make to stock kan jedhu kana keessaa deebiin sirri kan ta'u isa kana jechuudha. Make to stock ta'uu qaba. Maaliifi productiin dhaabbanni bishaanii tokko bishaan kan oomishu erga orderiin dhufe erga kastamariin ajaje osoo hin taane dura ajaja. Fakkeenyaaf make to order jechuun erga kastamariin keenya waan barbaadu nu gaafate booda oomishna jechuudha. Make to stock jechuun immoo in advance jechuudha. In advance dursine oomishna jechuudha. Kanaaf in operation processing bottled water manufacturing company can be classified under kan jedhu kun line flow and make to stock kan jedhu kun ni adeemsa jechuudha. Dura oomishne processing sun line flow process jedhama. Adeemsi immoo systemni nuti fayyadamnu immoo make to stock processii ta'uu qaba jechuudha. So the answer is D ta'uu qaba. Make to stock and make to order garaagarummaan isaanii erga ajajni kastamarota irra dhufe oomishuu fi dura osoo ajajni hin dhufin oomishuu jechuudha. Inni itti aanu which type of market segmentation is more narrowly defined group usually identified by dividing a segment into subsegment or by defining a group with a distinctive sets of traits who may seek a special combination of benefits. Inni kun international marketing dha gaafichi or principle of marketing gaafi akkanaadha. Market segmentation is more of on principle of marketing. Kanaaf maal jedha the market segmentation in which more narrowly defined segmenting keenya gara sub segment especially more of to the distinct set of trait itti kan qoqqoodamu yoo ta'e maal jedhamaadha individual marketing, micro marketing, niche marketing, local marketing jedha. Garmalee gaafa naaroo ta'u niche marketing jedha namichi kun argateera barataan kunis argateera. So niche marketing is a marketing strategy by which a customer can be segmented into a narrow sets of segment in which the segment have a distinctive traits so which seeks special combination of benefit. Therefore the answer is niche marketing. So principle of marketing video isa hojjetameera waan ta'eef gara duubatti deebitanii barbaaduudhaan argachuu dandeessu. More of recap gochuu dandeessu jechuudha amma daddaftanii guyyoota qabdan kana keessatti jechuudha. Gaafin itti aanu which of the following is not a method of descriptive analysis. Egaa inni kun statisticsdha. Gaafichi maal jedha which of the following is not among a common method of descriptive analysis jedha. Measure of asymmetry, measure of dispersion, measure of correlation, measure of central tendency. So among the given alternative one is not method of descriptive analysis. Measure of asymmetry about skewness jechuudha kuni descriptive analysis dhaan ni ilaalama. Measure of dispersion like variance, standard deviation kuni measure of dispersion dha. Measure of correlation correlation is more of related with regression. Yes, correlation and the regression analysis are there. They are descriptive technique jedha isaan lachuu but they are not descriptive analysis ta'uu hin danda'ani. Kuni sirrii miti. Measure of central tendency kuni definitely in variance, standard deviation, standard error kuni ta'uu ta'eef so the answer is almost chaata jechuudha. So look, measure of correlation or regression are a descriptive technique but they are not descriptive analysis technique. So the answer is C. Gaafin itti aanu by using PERT or CPA any activity estimate a total cost of the project. C graphically display the project activities.
B estimate how long the project will take. Inni kun karaa adda addaatiin ilaalamuu danda'a. Operational management OM jechuu dandeessu koorsii kana. Yes, OM irra laalleerra. Karaa biraatiin immoo OR irras ilaaluu dandeessu. Operational research or project management kana koorsii kana keessallee karaa adda addaatiin arganna jechuudha. Onnoo kana this a PERT or CPM technique. Amma CPM or PERT technique fayyadamnee kan gochuu dandeenye isa kamiidha gaafichi. Estimate how long any activity can be delayed kuni ni danda'a. Yes, projectiin tokko sa'aatii meeqa fudhataa, sa'aatii meeqa ture kan jedhu sana binya. Kanaaf estimation of how long gaafa jennu taayimiidha waan ta'eef kuni ni danda'a. Ni danda'ama garuu asii note ta'edha waan ta'eef kuni hin ta'u jechuudha. Estimate the total cost of the project. Projectiin tokko hammam fixa, maallaqni inni fixu jalqabaa gadhumaa meeqa kan jedhu estimate gochuudhaaf PERT technique or CPM technique kuni nuun fayyadu. Kun gonkumaan ta'u. Kuni hin ta'u. Caarratti graphically display the project activity kuni sirriidha. Projectii sana schedule gochuudhaaf projectii sana sequence isaa hojii kamtu duraa hojjetama itti aansee immoo kamtu hojjetama kan jedhu kaa'uudhaaf ni fayyada. Kun hin ta'u jechuudha. Kanaaf estimate how long the project will take, how long and how long are almost similar. Kanaaf deebiin keenya baa kanarra ta'a jechuudha. Baa kanarra ta'a. So the PERT or CPM cannot be used for estimation of the total cost of the project kan jedhu kun ni adeemsisa jechuudha. So the answer is B. Gaafin itti aanu whenever you start a planning process for a given organization, which activity must be done first? Inni kun introduction to management koorsii jedhu irraa ilaallee jirra jechuudha. Introduction to management kan jedhu irratti planning process kan jedhu chapterii mataa isaa danda'ee jira. Viidiyoo kanneenis hojjenne irra. So kanaaf amma planningii gaafa eegallu yookaan immoo planningii processii tokko gaafa managerrii dhaabbata tokko gaafa fayyadamu steppiin isa duraa yookaan inni jalqabaa maayinneedha. Determining alternative course of action, establishing objective, evaluating alternative course of action, developing premises. Yes, managerri tokko plaanii gochuu barbaada. Plan gochuu gaafa barbaadu activitiin inni jalqaba irratti ilaalu yookaan jalqaba irratti activitiin inni hojjetu kamidha? Determining alternative course of action kun hin ta'u. Establishing objective kun definitely ni ta'a. Evaluating alternative course of hin ta'u. Develop premise. Amma ilaala planningii gaafa jalqabnu inni jalqaba managerri tokko kan gochuu qabu objectivii dhaabbata sanaa yookaan waan inni achieve gochuu barbaadu goolii isaa maal gochuu qaba define gochuu establish gochuu danda'u qaba jechuudha. San booda gara alternative course of action, evaluation of alternative course of action, selection of best idea kanneen kan dura objectivii keenya yoo define goone qofa jechuudha. Kanaaf objectivii jiru sana define gochuuni it is the first step and the critical step for the given organization manager. Kanaaf especially top level manager irratti warroonni jiran or strategic management level irra warroonni jiran planningii kana irratti sa'aatii dheeraa dabarsu jenneerra. Sa'aatii dheeraa dabarsan keessaa inni jalqaba irratti wanti isaan taasisan garuu clear objective, yes, clear goal of the organization establish gochuudha jechuudha. San booda gara filannootti kan deeman alternative course of action itti kan deeman objective isaanii erga baran booda jechuudha. Kanaaf deebiin keenya baa awanni ta'eefi sababa kanaaf jechuudha. Gaafin itti aanu among the pictorial data presentation technique which graph display the data using vertical bars of various height to represent the frequency. Inni kunis staticsdha. So especially statics 1 chapter 2, yes, statics 1 chapter 2 irratti waan laalli kanas viidiyoo kana gara duubatti deebitanii ilaaluu dandeessu. Viidiyoo statics 1 hunda isaa statics 2 hunda isaa hojjenneerra waan ta'eef achi deebitanii ilaaluu dandeessu. Kanaaf the pictorial representation of data which can be used for a vertical bar of various height represented frequency represent gochuudhaaf vertical bar fayyadama. Vertical bar sun immoo heightiin isaanii garaagarummaa qaba. Kanaaf teeknikni kun maayinneedha. P chart jedha, ogive jedha, frequency polygon jedha, histogram jedha jechuudha. Kanaaf
a data representation technique or presentation technique which with a graph displays that data by using vertical bar of bar set can be classified under histogrammy ta'achudha. Histogrammy dha kan vertical bar fayyadamuudhaan data tokko present gochuu kan danda'u. Malee ogii frequency polygon picture gabaabumatti waan akkanaadha waan ta'eef inni degree 360 sana fayyadameeti kan inni represent gochuu danda'u waan ta'eef gonkumaa achi keessatti yoo ramadamu baariin fayyadamu silatee kanaaf histogram are the more appropriate answer for this question jechuudha. Statistiksiidha kanas gara duubatti deemtanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Gaafin itti aanu the creation of a perceived discrepancy between the existing and an ideal state of an organization that generate a desire for change is unfreezing, transferring, moving, refreezing. Inni kunis almost OB organizational behavior course jedhus video isaa chapter jalqabaa haga chapter dhumaa hojjanneerra achi deebitanii ammas highlight isaa daddaftanii ilaaluu dandeessu. Ji'a tokko qabdu ji'a tokko kana keessatti daddaftanii wanta isin hanqate bakka hanqina qabdan sana guuttachuu ni dandeessu jechuudha. Gaafin kunis naannoo sana bahee maal jedha? A creation of perceived discrepancy between the existing and the ideal state of an organization that generate a desire for change is unfreezing, transferring, moving, refreezing jedha. So yeroo baay'ee perceived discrepancy sana erga identify goone booda existing and the ideal state of an organization jidduu waan jiru erga hubanne booda gara change wanta tokko modify gochuutti desire itti agarsiifnu system sun taateen sun maal jedhama? Unfreezing jedhama jechuudha. So unfreezing are the creation of perceived discrepancy between existing and the ideal state of an organization that generate the desire for a change jennaan jechuudha. So the answer is almost unfreezing or A ta'achuu. So you have to understand like this. The most sensitive element of culture jedha religion, work and leisure, education, material element. One of the following is the most sensitive the most sensitive element of culture. Religion, work and leisure, education, material element. Kanaaf filannoowwan jiran keessaa the most appropriate answer is education ta'achuu. Akkuma beektan aadaa fi bartee hawaasa tokko kan ittiin calanqisnu barnootani jechuudha. Kanaaf barnoonni gabaabumatti aadaa biyya tokko, kaalcharii biyya tokko, billii fi attitude biyya tokko dhiibuu yookaan miidhuu akkasumas guddisuu, gabbisuu keessattis gahee guddaa qaba jechuudha. Maaliif dhaloonni waan aadaa isaanii, bartee isaanii isaanirraa gara dhalootatti aanutti kan dabarsaniin barnootani. Kanaaf barnoonni kun faalame jechuun aadaan biyya tokko, aadaan saba tokko, kaalchariin saba tokko sirriitti ni uumama yookaan ni miidhama jechuudha. Kanaaf the most sensitive element of culture kanneen jedhaman keessaa barnoonni dursa qabata jechuudha. It is the first and the pillar element of culture that is more sensitive jennee ibsuu ni dandeenya jechuudha. Egaa andarsanii achirratti baranneerra waan ta'eef achi gaafii dhufeedha. Kanaaf har'aaf gaafileen nuti hojjechuu barbaanne isaanan kanniini. Yeroo biraa immoo gaafii paartii lammaffaatiin kan wal arginu ta'a. Chaanalii keenya subscribe godhaa, viidiyoo immoo like godhaa, akkasumas barattoota biraatiifis share gochuudhaan akka isaan bira qaqqabu taasisaa. Kokeef Tube wantoota hedduu isiniif hojjechaa jira. Saboona kana immoo barsiifata podcast jalqabneerra. Barsiifata podcast ilaaluudhaan isarrallee waa barachuu danda'u qabdu. Barsiifata podcast waa'ee barattoota akkasumas waa'ee barsiisota wantoota gara fuulduraanii fida. Experience barattoota share gochuudhaan wantoota hedduu hojjechuudhaan barattoota akka fayyadu abdii qabna. Isas ilaaluudhaan nu jajjabeessa. Chaanalichi subscribe, video like haa godhamu. Paartii lammaffaatiin immoo yeroo biraa kan itti deebinu ta'a. Ammaaf xumurree jirra. Haa galatooma.